Akkana jajjabeessan abdii isinirraa qabna. Chronicles incorporate both legends and fact past and contemporary about the monarch's genealogy, upbringing, military exploit, piety, and statesmanship warreen jennu kanaan Chronicle kan jennuun kun legendii fi faaktii yeroo dabre keessa ture akkasuma the contemporary kan haala yeroo san waliin ture waliin yookaan warreen akkasaa kan gaafas waliin waan sanii wajjin ture jechuudha. About the monarch's genealogy waa'ee haala shanyummaadhaan aangoo walii dabraa ture jechuudha. Zamana mootummaa Amdasiyoon san irraa jechuudha. Naannoo sanitti barreen sanneen keessa kan haala saniin akkamitti akka ture akka seenaatti kan barraa'ee jechuudha. Kiroonaayikiliin kuni bringing military exploits, piety and statesmanship warreen kanneen kan of keessatti qabatudha jechuudha. Barreeffamni kiroonaayikilii irra barreessanii. In addition to aforementioned sources, Arabic writing accounts also provide useful information on the region's history. Akka dabalataatti kan eeraman jechuudha. Maddoonni warreen Arabaatiin irraa argaman jechuudha. Warreen Araboota irraan kan argamanii also provide useful information on the region of history. Seenaa Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa kana kan barreessanii turanidha jechuudha. Araboonni illee gaafsanii. Irraa hundaffaa keessa kan akkasii guuramedha. And in the 14th century, jaarraa 14ffaa keessa inni baatuut kan haala kanaan barreesse jechuudha. Haaluma Almasuudii kanaani seenaa kanneen jechuudha. Seenaan Arabiyaa irraa fudhame. For example, for the 16th century and 17th century, we have two Arabic documents on the region history. Arabic documentii lamaatu ture. Yeroo jaarraa 16ffaa fi 17ffaa keessa illee tokkoffaan immoo the first one was the document titled Futuhal Habasha was composed by Shihab ad-Din, recorded the conflict between the Christian kingdom and the Muslim principality in the 16th century. Wantoota jaarraa 16ffaa kana keessa Muslima fi mootummaa kiristaanaa gidduutti ta'e waldhabdee amagiraanyii fa'aa akkasuma waan muslimaa fi amagiraanyiin duratti illee amagiraanyiitiin boodatti illee muslimaa fi kiristaanaa gidduutti waan ta'ee ture. Futuhal Habashaa kan jedhamtu jechuudha. Dokumentiin nama Shihab ad-Din jedhamuun kan barreeffamtedha jechuudha. Shihab ad-Din dokumentiin ammoo Futuhal Habashaa kan jedhamtu. Tunis kan dubbattu Christian Kingdom and the Muslim Principality kanneen haasofti jechuudha. Well, the second was the first-hand account left to us by Al-Haymi, who led a Yemeni delegation in 1647 to the court of Facilisdes. Akka baratteetti Futuhal Habashaa. The second one, first-hand account left to us by Al-Haymi. Nama jedhamuun kan isumaan directly barreessite kaa'amte jechuudha. Al-Haymiidhaan. Who led inninis Al-Haymi kan jedhamu kuni hoogganaa warreen ergamtoota Yemen irraa gara Faasilidas dhufaniiti. Hoogganaa isaati
gara mana murtii Faasilidas warreen dhufan Yemen irraa hoogganaa tokkoon kan dhufan Alhaimi nama jedhamu kanaan kan barraa'ee jechuudha. Other material that appear in the 16th century include Abba Baharei Greece script on the Oromo history. It was written in 1593. Other material in historiography irratti hirmaatanii yookaan ichirraa kan seenaan irraa fuudhame jechuudha. Jaarraa 16ffaa keessa Abbaa Baharei Giziidhaan Gizi scriptii kan barreesse yoo ta'u innis seenaa Oromoo expression irratti kan barraa'e jechuudha. Seenaa Oromoo kan Abbaa Baharei barreesse jechuudha bara 1593. Notwithstanding its limitation, the document provides us with first-hand information about the Oromo population movement and the Gada system. Documenting kan karaa sirriitiin qofa barreessuu osoo hin taane jechuudha. The document provided us with first-hand information wanta kallattiidhaan jiru yeroo sanitti information direct kallattiidhaan dhufe jechuudha. First-hand informationidha. Kan akkam fa'aa maal of keessaa qabu yeroo sanii kan waan direct gaafa mul'atu irraa kan barraa'e jechuudha. About the Oromo population movement and the Gada system. Kanneen kan of keessaa qabu jechuudha dokumentiin tuni. The contribution of European missionary and the traveler to the development of Ethiopian historiography is also significant. Gumaachi Awurooppaanonni yookaan lammiileen biyyoota alaa Awurooppaanota irraa dhufan jechuudha.